Jireenya jiraachaa jirtu hin jaalattu. Daandiin irra deemaa jirtu si jibbisiiseera. Jijjiiruuf paaworii qabda, aangoo qabda, mirga guutuu qabda. Jireenya akka hin jijjiirre ibidda si qabe dhaamsuuf aangoon guutuun harka kee irra jira. Waan yeroo hunda gootu, yeroo hundaa irra deddeebitee kan gootu yoo ta'e, yeroo hundaa bakkuma amma jirtu kana jirti. Jireenyi gaafa sitti ulfaachaa dhuftu, duubatti si harkisaa gaafa dhuftu irra deebitee ka'uun filannoo keeti. Waan qabaattee hin beekne argachuuf waan hojjettee hin beekne hojjechuu qabda. Jireenya kee ofii keen hoogganaa hin jirtu yoo ta'e yookaan konkolaachisaa jireenya keetii yoo hin taane kan ormaa irratti imalaa taata. Gara isaan si oofanitti deemta, gara itti deemtu waan hin beekneef. Bishaanitti yoo si oofan ni oofamta, abiddattis yoo si oofan akkasuma. Abbuma fedhetu si oofa. Hunduu akka fedhetti si ajaja. Kilabii ni deemna yoo siin jedhan tole, ni xuunna yoo siin jedhan tole ni xuuxna, ni qamaana yoo siin jedhanis akkasuma. Garuu adeemsa fi daandii jireenya ittiin to'attu yoo qabaatte jijjiiramuu irraa kan si dhaabu hin jiru. Kanaafuu jijjiiramuu yoo feete dursa daandii jireenya keetii jijjiiri. Hiriyoonni kee dursanii yoo jijjiiraman kuni jireenya kee jijjiiruuf mallattoo dammaqinaati. Hariiroon jaalalaa yoo milkaa'uu baate kunis bilbila dammaqinaati. Hojiin yoo qorre, galiin yoo dhabame, wantoonni karaa barbaaduun yoo deemuu didan ammas bilbilli dammaqinaa akka dammaqtuuf si bilbilamaatu jira biroo. Bakkeen amma jirtu xumura kee hin murteessu. Amma kaatee ofirratti hojjechuu yoo jalqabde duubaa kaatee eenyuyyuu doorsuu ni dandeecha. Kanaaf viidiyoo kana kanaan hojjedhe. Viidiyoo kanaan wantoota jireenya kee jijjiiran 3 akkasittan himaa hanga xumuraatti na waliin turi. Sababni isaa wantoota jireenya namoota baay'ee jijjiiran sitti himuufan. Tokkoffaa ati yoo hin jijjiiramne homtuu hin jijjiiramu. Maalinni kan jireenya kee irraa bartu? Ati hanga fooyyoftutti homtuu hin fooyya'u. Haala kamuu keessa jiraachuu dandeecha. Garuu namni kamuu yeroo badaas gaariis qaba. Jireenyi nama hundaa keessatti yeroon rakkoo fi taateewwan qormaataa qaban ni mudatu. Isaan kunneen no matter mudannoo jireenyaati. Ani kanan jechaa jiru amma iddoo jirtu kanatti jireenya akkamii akka filachuu qabduu fi waa'ee waan jijjiiruu feetuti. Kaapitaalli kee ofiisaan akka dabalu eegaa jirta. Mindaan kee hanga idaamutti eegaa jirta. Akkaawuntiin kee hanga jijjiiramutti eegaa jirta. Wanti tokko akka jijjiiramuu fi uumamu eegaa jirta yoo ta'e homtuu hin jijjiiramu, homtuu hin uumamu. Jireenya kee irratti waan haaraa yoo barbaadde si dirqama jijjiiramuu kan qabu. Waan wal fakkaatu gochaa waan haaraa hin eegin. Ati kutattee gaafa kaate wanti hunduu siif jijjiiramuu jalqaba. Wantoota fooyyessuu gaafa jalqabde jireenyi fooyya'aa jijjiiramaa deema. Kan duraanirra jabaattee hojjechuu qabda. Yaadaaf kaayyoo keen ala wantoota si gochuuf yaalan ati beekta. Ani maaliifan sitti hima? Wantoota harka kee duubatti si qaban atuu beekta. Isaan sana hin jijjiirtu taanaan homtuu hin jijjiiramu. Hunduu filannoo kee qofa. Daandii milkaa'aan ulfaatadha. Garuu waan hin danda'amnes miti. Ati hanga abdii hin guutannetti. Kanaafuu ammaan booda jireenya ofii isaan hanga jijjiiramutti teechee akka hin eegne. Atumti ka'itoo waan gochuu qabdu gochuun jireenya kee jijjiiri. Waan ta'uu qabdu ta'uuf waan gochuu qabdu gochuu jalqabi. Wantoonni akkanumatti hin ta'an jireenyi kee akka jijjiiramuuf wanti ofuma isaatiin siif ta'u hin jiru. Garuu ati karaa keetiin jalqabsiisuu qabda. Cal jedhee wanti siif ta'u hin jiru. Si jireenya kee akka feetutti kan hoogganatu. Yeroo gahaa hin qabdu, yeroo keetitti fayyadamuu qabda. Ka'ii jireenya kee jijjiiri. Eenyummaa kee agarsiisuu jalqabi. Humnaa fi anniisaa qabdutti fayyadamii kaaraaktarii kee itti agarsiisi. Dadhabbii kee uumaa keetti kenni. Jabinatti jijjiiree inni siif deebisa. Waaqni jireenya kee akkasii jijjiiruu irra deddeebii gaafadhu, kadhadhu. Gaafa tokko shaampiyoonii mootaa ni taata. Kanaafuu ati yoo hin jijjiiramne jireenyi kee hin jijjiiramu. 2. Iddoo hidhamtee bahi. Jireenya kee jijjiiruu yoo feete akka hin jijjiiramne waan si qabe sana irraa jabaadhu bahi. Rakkoon si mudachuu danda'a. Jireenyi sitti ulfaachuu dandeechi. Balaan garaagaraa sirra ga'uu danda'a. Garuu wanti fedhe yaa ta'u hanga hin duunetti kaayyoo kee milkeessuu irraa wanti si dhaabu hin jiru. Yeroo hundaa namoota irraa wanti hin banne tokko jira. Hidhee isaan qabeera. Isaan isa jalaa bahuu barbaadanis hin dandeenye. Hangam fedhe
humna yoo fayyadaman irraa gargar bahuu hin dandeenyu. Kan namoota qabe kana ani sittan hima. Kan hidheesi qabe gara gadiitti kan si oofu sun suma. Eenyu dhufee jireenya kee kan siif jijjiiru? Eenyu dhufee ka'ee ispoortii hojjedhu kan siin jedhu? Eenyu dhufee hojiitti kan si galchu? Eenyu dhufee kan jireenya kee siif fooyyessu? Namuu hin dhufu. Baakaappii yookaan iddoo bu'aa hin qabdu. Eenyuyyuu dhufee siif hin hojjetu. Suma bakka itti hidhamtee baatee gochuu fi xumuruu kan qabdu, jireenya kee jijjiiruu kan danda'u tokkoof tokko suma qofa. Eenyuyyuu dhufee si baraaruu hin danda'u. Doktorri kamuu hidhaa hidhamte keessaa si hin baasu. Eenyuyyuu namni kamiyyuu siif hin jiraatu. Of dhiibuu qabda. Bakka itti hidhamte kanaa bahuuf iddoo kamiyyuu of jabaa gootee baasuu ni dandeessa. Miira keessa bahi. Miira kee si sodaachisaa jira. Sammuun kee dhiisii sitti yaafuu hin xaariin, hin ka'in, hojii ulfaataa akkasii hin hojjetin jechuun si qabeera ta'a. Garuu battala sanatti sammuu fi miira kee disipiliiniin to'achuu qabda. Disipiliiniin daandii bilisummaati. Waan feete keessa yoo jiraatte akka abdii hin kutanne si taasisa. Dhukkubbii duubatti si qabe siif to'ata. Disipiliinii al tokko koompaasii jireenya keetii yoo godhatte jireenya kee jijjiiruu fooyya'uu ni jalqaba. Kanaafuu na dhaggeeffadhu. Yoo dhukkubsatte waan feete keessa yoo jiraatte namni kamuu waa'ee keef dhimma hin qabu. Hanga hafuurri si keessa jirutti hirribaa kaate taanan tapha keessa jirta. Dammaqi. Lubbuun jirta taanan jireenya kee jijjiiruu ni dandeessa. Mo'uu ni dandeessa. Bakka hidhamtee bahi jireenya kee jijjiiri. Gonkumaa abdii hin kutin. Saniin booda ni moota. Namoota ni kabajamta. Sadaffaa bakka kuftetti hin hafin. Michael Jordan interview irratti gaafiin iccitii milkaa'ina keetii taphataa baaskeetboolii cimaa akka taatu kan si taasise maali jedhamee ture. Akkati taphataa cimaa baaskeetboolii ta'uu koon dura yeroo 9,000 goolii baaskeetboolii galchuu hin dandeenye ture jedheen. Kanaafuu kun isa mo'amaa isa taasiseera hin taasisne. Namni hunduu ni kufa, ni dogongoras. Rakkoon kan jiru ennaa kufte iddoo kufte sanatti yoo hafteedha. Mo'ataan garuu ni kufa, deebi'ee ni ka'a. Ammas ni kufa, ammas deebi'ee ni ka'a. Mo'achuu bari. Irra deddeebitee yoo kuftes irra deddeebi'i ka'i. Osoo abdii hin kunne hanga mootutti irra deddeebi'i ka'i. Ta'uu kan barbaaddu, ta'uu kan hin dandeenye sababa keetiin kan si qabe si iddoo kufte kan turtu yoo ta'e, bakka mucucaattetti kan haftu yoo ta'e, siree kee irraa daftee hin kaane yoo ta'e, iddoo komfortii keessa yoo turte, waan salphaa qofa kan raawwattu yoo ta'e, jireenyi ulfaataa sitti ta'a. Garuu waan jabaa yoo hojjete har'a oliif gadi kaattee jireenyi waan sirraa barbaadu yoo gumaachiteef, bakka kuftee yoo kaate, ganamaan siree kee irraa yoo dammaqte, zoonii komfortii keessaa yoo of baaste, yoo jabaattee kan hojjettu ta'e jireenyi siif salphata. Waan salphaa hojjechuun jireenya ulfaataa taasisti. Waan jabaan garuu jireenya salphaa siif taasisti. Kanaafuu hanga ati hin jijjiiramnetti homtuu hin jijjiiramu. Iddoo hidhamtee yoo hin baane jireenyi kee yoomillee hin jijjiiramu. Akka hin mo'amneef iddoo itti kufte kamittuu hin hafin. Ka'iitoo boqonnaa jireenyaa keetii jijjiiri. Ka'iitoo gochuu kan qabdu godhi. Akkana goonan jireenya kee jijjiiruu irraa kan si dhaabu hin jiru. Hanga ammaatti waan waliin turtaniif galata guddaa qabdu. Viidiyoo biraa hanga ol agarrutti nagaan naaf turaa. Bye.